kabajamtoota fi jaallatamtoota ijoollee biyya abbaa koo hundumtuu haadhoo koo akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jirtanitti hunduma keessaniif nageenyi rabbii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Qophiilee bashannansiisoo fi bohaarsiisoo gaaffii qaxxaamuraaf deebii qaxxaamura sagantaalee jedhan numaaniyaatu biin qabanne isiniif dhiyaanne irraa hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana ta'a isiniin jenna. Sagantaalee keenya yoo ittiin bohaartanii fi ittiin bashannantan laayik, kooment, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Isinitti haa ta'u. Keessanirraa kan eenyu jennu. Maqaan koo Kuubaa Hundeessaan jedhama. Salamoon jedhama. Gaaffii jalqabaa sin gaafadha. Halkaniin guyyaa uumamuudhaaf dirqama aduun lafatti marsuu qabdi. Kuni maaliif ta'e? Akkuma seera uumamaatti iyyuu aduutu lafatti marsatoo hin taane lafatu aduutti marsa. Aduuf ji'a. Ganama kaasee. Aduuf ji'a? Inni kun seeruma uumaati. Lafi aduun lafatti marsitu. Lafatu aduutti marsa malee. Sababiin isaa biiftuutu marsatoo hin taane lafatu biiftuutti marsa. Malee biiftuun hin marsitu. Gaaffii lammaffaa si gaafadha. Gaarreen biyya keenya keessatti argaman keessaa dheerina sadarkaadhaan qabu. Isaan keessaa dheerina isaan xiqqaan isa kamidha? Dheerinaan sadarkaan xiqqaan gaara Siinaa. Hin arganneesti yaala? Kilimaanjaroo? Kilimaanjaroon ta'uu hin qabu biyya keenya miti. Gaara Affaar keessatti argamu natti fakkaata garuu yaadadhu maqaa isaa. Maqaa isaa yaalame yaala. Waan barbaade haa ta'u yaala. Maqaan isaa naa dhufu didi yaadadhu. Antarktika. Nama urjii bakka isa baankiya. Deekaa bula balaalaa duwwaa. Kilimaanjaroo. Lekai Kilimanjaro ni saguddaadha. Inni guddaan gaarri xiqqaan hin jiru. Gaarri xiqqaan immoo jiraachuun dheerinaan inni xiqqaan fakkeenyaaf sadarkaa qabu hundumti isaanii jechaadha. Amma raazidashanis jechaadha. Isaan keessaa dheerinaan inni isaan keessaa inni xiqqaan isa kamidha? Kilimanjaroodha. Haa keessa. Biyya keenya moo haala? Gaarreen biyya keenya keessa. Itoophiyaa moo Oromiyaa? Naa darbu. Tulluu Diimtuu. Sin dhukkubu miti. Kilimaanjaroon. Yaalame? Ishee kanaan beekuun ifa. Gaaffii kan biraa sagalee biyyaaldotaa ta'u bineensota sin dhageessaa? Kan biraan naaf jechaa jechaadha. Fakkeenyaaf re'een mee jetti. Hoolaan baa jedha. Niyaalaan maal jetti? Niyaalaa. Hin arganneesti yaali. Niyaalaa. Ashi hin arganne harreen maal jetti? Harreen na laakti. Asti sagalee isin dhageessuu dandeessu? Eeruun faana waan wal fakkaattuu fi ishiis mee jettee natti fakkaata. Asti sagalee ishii seeraan nu dhageessaa? Mee jettee natti fakkaata. Harree maal jetti? Harreen ni laakti. Akkamitti laakti sagalee ishii wajjin nu dhageessaa? Sagalee ishii jechuun danda'u garuu natti ulfaata. Yaalamuu dandeessan. Gaaffii naa qayyadu. Eshi rakkoon qabu. Fardi maali jedha? Inni mimsa. Sagalee isaa wajjin na dhageessame? Ida. Beeku. Naaf hin galle kun naaf. Akkuma hoolaatti marratti. Akkam jetti? Akkuma re'ee. Maal jetti sagalee ishii nu sagaleessaa? Beetti. Dhiirti tokko yeroo umurii fuudhaa gahu jira. Yeroo umuriin isaa fuudhaaf gahetti ni fuudha. Maaliif fuudha? Barbaachifnaani. Maaliif barbaachise? Ilmoo godhachuuf. Ilmoo godhachuuf maaf fuudha namni? Bashannanaasi jiruu ijaaruufis kanaafis ni fuudha.
Galatooma gaaffii keenya xumurreera. Sagantaaleen har'aaf qabnu isaan kana turanidha. Akka itti bashannantanii fi itti bohaartan abdii guddaa qabna. TV keenya like, comment, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Galatooma isiniin jenna waan kana gootaniif.